كتي جذبان في الدم داي في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم دايما في الدم في الدم انت نسيت في الدم انت نسيت في الدم انت نسيت جذبات غودي رزده غودي اني كان نركينيو جسول akka carraa ta'eetinin mana namaatti narge indee jedhee gaafan suuqee dhaqee laalu nan arkeeka mana caaltutti dhaqee argee indee lakkaa intalli kun muktaaritti heerumte caalturra kan fudhate shiidhaadha gudiin sadi ani kanan jedhu qoy seedoo garuu baga goote baga xaffxaff shi goote jechuudha baga shi xafaxafte dhugaa dubbachuudhaaf odoo namni odoo obboleessi biraas jiraatee nama akkasitti quufee nama xafaxafe dhugaa waaqa akkasitti qoy muktaari fi seedoon ko obbolaadha miti akkasumatti akkas jechaa turan jechuudha yamanitti wajjiniin mana isaanii keessa jiraataa ture so akka obboleessa isaatiitti jechuudha kan dubbataa ture muktaar obboleessa isaa akka ta'e ittiin beeka jechuudha nagaa ammaatitu muktaari fi seedoon obbolaadhaan hin beekaa jechuudha nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbi qufaannatti xabatee jira isinitti himuu hin danda'u isa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf jechuudha isinitti himuu hin danda'u jechuudha qufaan maal akkana gochaa jiru adnaa akkasii isiniin jedha akkam jirtanii fayyaa qabdanii hundi keessanuu akka nagaa qabdan abdiin qaba bakka jirtanitti nagaan rabbi isiniif haa baay'atu hunda keessaniif eegaan kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo tokko argee jirin ture mee waliin ilaallee deebinu laata wajjumaan daawwanname moo jalqaba viidiyoo irra isinii godha bakka jalqaba viidiyoo irratti harkitanii yaa namoonni baay'een keessa hin argitu warri caaltuu hordoftan jirtu waan ta'eef hin argitu jechuudha garuu ni caaltuu subscribe godheetiin hin jira in viidiyoon ishee dafee narraan bu'u jechuudha search godheen naqeetii ilaaleeyyu wayi akkana oduudha nama jarjarsus jechuudha anis ikkoo hin danda'amu bakka wantini ta'een jira bar afuuftuu ta'een jira jechuudha argitanii kanuma maaluma wantummaa nuti eenyudhuma wanni Seedoon reebe kun jedhee tanan barbaacha deeme jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf barbaacha deemeen arkee jechuudha hin xafaxafe gaayee taabbash inni xafxaf ishii godhe dammoo nagarramte girmoonni shinnaan jettee na isu dide tokko inti erga muktaaritti eerumtee muktaariin jaallattee jiraatte isa maar Seedootti gaggaragaltee dabbaashiitti argisiifatte janna jaallattee dhuftee cirraashi jaalalli kan koo mana nani keessa jiraadhu keessa akkan bakka nani jireenya kootis si barbaachisuu jalqabe kan ayyuurran darbee raawwattee ana barbaaduu jalqabdee maaloo arabis inti sheemin hinjiruun jedhe qoy maal ta'e dubartii maal taate dubartii yoo jenne maqaa nama baay'ee bada shamara soo jenne shamara maqaa shamara baay'eetu bada jechuudha so garuu yoo maal isiniin jenne wayya jechuudha warra kanaan yoo maal isiniin jenne wayyame maqaa wayii isinii moggaasuu qabda malee maqaa wayii qobaatti jechuudha warra akkana abbaa manaa deemee namarraa fudhatu kana abbaa manaa namaa deemee warra namarraa fudhatu kana bakka yoona maqaa wayii isinii moggaafamuu qaba jechuudha qobaatti malee dubartii yoo jenne maqaa dubartii baay'eetu tuqama shamara yoo jenne maqaa shamara baay'eetu tuqama soo kanaafiyyuu kan nagaadhaan mana ofii teessee jirtu kan nagaa fayyaadhaan jiraatte mataa ishii gadi qabattee jiraataa jirtu tuqama jechuudha sinigalee soo kanaafiyyuu yoo maal isiniin jenne isinii wayya yoo maal jenne wayya laatame hara waan ta'e maqaa wayii moggaasuu fi qabna inti maal jechuudha qoyamnam nama ilmoo godhatee nama tidaarii qabu akkamittiin dhaqanii raawwatanii itti heerumu inti maal taatani qoy siluma fayyaan qabdani nama sin fuudhu dhabdani moo ibsuma namaa isinitti bareede moo maanni qoy warrummaa nuti irsa namaa deemtanii fu'attan kuni maalinni qoy wannumti isin keessa jiru kuni maanni abiddi isinitti qabatee jiru kun maan immoo nama haadha manaa qabu malee itti heerumuu hin dandeessani rakkinni keessa maanni naaf hin galle jechuudha rakkinni keessa anamma wannuma itti yaadee itti dubbadhee waan itti ba'uu dadhabe takka nama haati daarii hin qabnetti nama faana akka wal lol nama faana akka walitti hin buune hiriyaa faana akka walitti hin buune fira faana akka walitti hin buune nama tidaarii hin qabne tokko yoo qabattan isiniif wayyu kan tidaarii qabu kan ilmoo qabu
kan ilmoo qabu ilmoo fi haadhaaf ilmoo gargar baastanii jaarsa irraa fudhattan. Cirraash immoo keessa dabartanii ilmoo isaanii illee fudhattan. Dhugumaan dhugaatti amma ilmoo kana seeran qabdee guddisuu fi intala nana kan fudhatte. Cirraash immoo anaa miti kan fuudhe isatu fuudhe fide. Ani fuune jettee malee jalqaba saasiruma tayyuu. Ani fuune na biran jirtu jettee gaafa seedoon gara poolisootatti dawwalee mana poolisoonni naa dawwalanii jedhee gaafa inni as fararra'u ana miti kan fide. Muktaaritu fide ilmoon isaa mana jirti gizee inni jirtu fudhachuu dandeessa. Cirraashi xigaabii siin jedhe jechuudha. Cirraashi jechuudha. Waan goote hundumaayyuu dagattee akka waan dhattee raawwattee abbaadhuma manaa keetii dhattee itti eerumte dhattee warri keetii si kennanii tokko jechuudha. Gaafa godhattu xiqquma sammuu keessiif hin hojjetu. Sammuu numti keessaniif hin hojjetu warra abbaa manaa nama deemtanii fudhattan kana jechuudha. So bexaam itti nama dhibdeen dhugaa dubbachuudhaaf innaan itti yaadee jiru bakka maaliin wanni isaan qaban tokko nama fuudhe malee nama tidaarii qabu malee itti heerumuu hin danda'an immoo maatti akkana isaan godhe kanan jedhu yaada natti ta'a guddaa yaada natti ta'a isa dhugaa jechuudha. Ani hin beeku garuu ani hin beeku jedha hin beeku garuu dhugumaan dhugaatti yoo Muktaarii fi Saayidoon obbolaa ta'ani zariidhumaa fi dubartiin faana fiigdillee jechuun danda'a. Sadhugaa rabbi kolfuudhumaan dandeenye lapheen kona dhukkubaa jira. Qufaannaan taphataa jira jechuudha. Isuma dhugaatti garuu obbolaadha jechaa turani. Sadhuma go'achuudha. Muktaarii fi Saayidoon obbolaadhaan hin beeka. Isuma dhugaa yoo obbolaa ta'an jechuudha. Zariidhumaaf dubartiin akka sareetti duuka fiigdi bakka. Saree akkuma sareetti jechuudha. Duuka fiigdi jechuudha isaan duuka. Zariidhumaaf dubartiin isaan jaallatti jennee dhiisna kan waan biraa maal jennaare. Amma Muktaaris mucaashi sana akkamitti akka fuudhee hin beektan jechuudha. Xiqqoo turte mucaasuni mana barumsaa keessaa buteeti jechuudha kan inni fuudhe. Har'a immoo isheedhuma irrattuu deebisee mucaa kana aadaa hunda guutee duudhaa seeraa waan hunda guutee raawwatee butee erga butee ka'ee booda immoo maatii ishee beeksifatee sargiillee godhatee akkasittiin fuudhe jechuudha. Caaltuu namoonni baay'een keenya argaatii turree yuutuubiidhaan dabarsaatii turan jechuudha yeroo sana. Har'a immoo jidduudhuma kanatti gaafa isheen kun dhuftee itti seentee urufumarraa deemtee dhuftee raawwattee cirraash jireenya isaanii balleessituun ulfaata baay'ee. Annaa waan baay'ee tokko ulfaatuudhaan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo jidduudhumaan qufaan kan koona qufaasisee qufaadheen deebi'ee. Na qufaasise dhugaa akka malee na qufaasisee mataan koollee na dhukkubaa jira isinitti himuu hin danda'u. Argitanii ijji kootuu barbadaana ta'ee jira. Innaa akkasii isiniin jedha dhugaa waan baay'ee tokko ulfaatudha. Na bakka zariidhumaaf dubartii faana fiigdi jenneetuma bakka maqaa isaanii moggaasnee dhiisuu qabna malee waan isaa hin beeku. Waan nan immoo ishee xafaxafee jechuudha fuula ishee tabbaa jedhee xiftif ishee godhee duras yeroo Ayyuu fi Saayidoo wal lolan sana gaafa Ayyuun deebitee inni kaanarraa buusimoo maal jetteen sana wajjin dhufteen talli kun gaafa ni ilaaluu jechuudha. Gaaf sana wajjiniin dhufte gaaf sana reebamtee turte gaaf sana xafaxafamtee turte. Amma isheen yoo maal jettiin isa gaaf sana reebde mi'eeffattee har'a cirraashin manatti dhufte jetteen raawwattee itti haasaa turte durumayyuu lakkana barbaadaa jirta. Minaamina jetteeni Saayidoon immoo ani ulee dheeraadhaan sin tuqu jedheen gabaabaa miti bara argite gabaabaa miti ulee dheeraadhaan sin tuqu jedheen dhugaa rabbii isheerra deeme. Innaa ishiinimtuu baalagee wayite jechuudha. Murtaarii utuma dhugumaan dhugaattiyyuu obboleessa Saayidoo ta'uudhumaa baate Saayidoo faana hiriyaadhuma odoo ta'anii kana jechuun hin qabdu. Fuuldura isaa deemtee akkas of gaggalabbaxxee itti of argisiisuu hin qabdu. Maaliif isheen amma erga nama tokko jaallattee abbaa mana sanaayyuu abbaa mana namaa fudhattee ofitti galfattee cirraash keessa dabarsitee hanga ilmoo ishee fuutee manatti galfattutti ilmoo intala ishee sanaa jechuudha. Innaa hanga kanarra geessee har'ammoo sun deebitee osuma obboleessa yoo ta'uu baatee hiriyaa ta'e akkasitti of gaggalabbaxxee itti of argisiisuu hin qabdu turte. Maaliif ishee nama baalatti daariidha abbaa manaa qabdi. Nama alaatti of argisiisuu hin qabdu jechuudha. Of gaggalabbaxxee maal goggodhattee balleessa guddaadha kuni. Ani hin beeku Muktaariyyuu akkamittiin akka caaltuu dhiisee ishee jaallatee wajjin jiraataa jiru hin beeku jechuudha. Amalichi
baay'ee tokko kan nama dabbarudha suma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maaliifin obboleessa isaatti miti jechuudha hiriyaa isaatti iyyuu maaliif akkasumas gaggalabattee dabbaashii maal ani maal dhabee sananii maalidha ana argatteeti immoo dhabdeeti jettee akkasitti of gaggalabattee of argisiisuu jechuun waan baay'ee akka nama dabbarudha suma dhugaa dubbachuufi እና በገሸ